Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraan Inspire. Arraan tana gorsa umrii teenya guutuu nu fayyadu tokko qabadhee dhufeetiin jira. Hanga dhuma viidiyoo kanatti na faana tura. Kanneen haaraa taatan subscribe godha. Maatiiwwan chaanaalichaa ammoo like fi share godhuu hin dagatinaa. Duraan dursee wanni siif dhaamu yaada umrii dargaggummaatti wanni hundi sirriidha jedhu kana keessaa bahe waan hunda argu malee hin amanuun jehin dhagaanii amanuun warra miidhamerraa barachuun bilchina akka ta'e hin irraanfatin yoo gorsa namaa dhageesse bilisaan baratta yoo gorsan dhaga'uu jette immoo jireenyi gatii kafalsiisee akka si barsiisu quba qabaadhu gatii kafalanii barachuun garuu dadhabsiisaa fi akka malee ulfaataadha nama hubataa yoo taate waan nama birarra ga'eerraa baratta gowwaa yoo taate immoo gaafa mataa keetirra ga'e baratta waan sitti mul'ate namootatti agarsiise waan sitti mul'atin arguudhaaf yaali waan sirriitti siif hin galin hin barsiisin waan ofiin dhandhamines nama nafeerin waan dhageesse hunda hin amanin waan agarte hunda naaf kennaan jehin waan dubbatte hundas hojiirra naaf oolchaa namaan hin jehin waan kennite irraanfadhu malee deebiteen odeessin dhumura osoon argin galatan baay'isen guyyaan osoon dhumin guyyaan irraa kun bareedadhan jehin iji ta'e fuuldura yoo agarte onneen ta'e dudda duuba isaa yaadattu borurra akka geessuuf kaleessa ka'ee hin irraanfatin bakki itti deemtu akka si jalaan banne bakka irraa kaateen dagatin hojii gaarii abboota keetii fakkeenya godhadhu waan isaan dabarsinirraa baradhu malee namoota dabran faarsuudhaa fi koomachuudhaan yeroo kee of jalaan fixin waan namoonni biraa godhuu qaban osoo xiinxaltu wanni ofii godhuu qabdu si harkaan badinii sirritti of eeggadhu atis fuuldura seenaa taatee akka dubbatamtu hin irraanfatin hammeenyi sitti hin bareedin wanni gaariin hundi sin jibbisiisin hamtuu dalaguuf humna yoo qabaatte waan gaarii dalaguufis humna ni qabda waan ta'eef wanni hojjettu hundi bu'aa filannoo keetii ta'uu hubadhuuti itti yaadi maallaqni kan deebisuu danda'u gaafii maallaqaa qofa waa hunda maallaqaanin argachuu danda'a jettee gonkumaa hin yaadin nama waa qabu jala ustee olii gad hin fiigin hiyyeessas hin tuffatin hanguma dandeessu qofa nama gargaari yoo hiyyeessa taate liqeeffattee kennaan kennin yoo hedduu rakkatte malee waan ittiin boontufaa bitachuudhaaf hin liqeeffatin waan ofii hojjechuu qabdu erga fixxe booda waan namni biraa hojjechuu qabu gargaari qabaatadhaaf eegee irraasin hadaraa haqni hiyyeessaa sitti hin dabrin ilma namaa malee nama ta'uu waan hin dandeenyeef ilma namaan jibbin masalaala ittiin ol baatee of jalaan darbin gaafa gaddeebituu si barbaachisa waan ta'eef amala kee kan dubartii hunda yeroo agarte jaalachuu kana hanga jijjiirratutti hin fuudhin atis obboleettii xiyyaa dhiirumaa agarte jala maraachuu kana yoo dhiifte malee heerumatti hin seenin nama si dhaggeeffachuun feene hin gorsin bakka hin yaamamin hundaa hin hawwaatin yoo si muudan malee ofumaan gaggeessaa hin ta'in bakka jiraachuun kee faayidaa takka hin qabnetti yeroo kee hin gubin hirkattuu fuula namaa taatee yeroo siif koflan gammaddee yeroo siin lolan hin aarin haasawa kee daangessi jecha kee mi'eessi sagalee qaqqabadhu waa namatti himi ijaan hin argu yookiin jaamaadha akkasiin hin jenne qofaaf waan hin agarre argeen jehin garaa jabaata akkasiin hin jenne qofaaf iyyeensan dhageenye dhaga'utti hin jiran jehin qorqodaa akkasiin hin jenne qofaaf waan hin dandeenye nin gargaara jettee waadaan seenin dubbiin hin galtuuf naan ja'an jettee waan siif hin galin akka waan siif galatti biran dabrin guyyaa beekumsa gaarii tokko osoo irraa hin baratin dabarsite akka waan ooltetti hin lakkaayin kitaabota dubbisi nama sirra waa beeku gaafachuun qaanfatin hunda osoo hin tuffanne dhaggeeffadhu kaayyoo keetiif jiraadhu gufuu yoo si dhooyte ejjennootiif dabaluu qabdi malee kararraa simmaysin jireenya kun mana barumsaa ta'uu isaa dagattee wanni hedduun akkasin dabarre of eeggadhu hiriyoota gaafa rakkoon irraanfatin nama irraa qofan ta'in waan kaleessa dabarsites yaadadhu mormi kan sirratti uumameef bar garagaltee kallattii hunda akka laaltuufi addunyaan turri baarriftuudha yeroo ol fuutee gati deebiftu hirrifatin aduunan garoobni caamu eeyidebbaati gadda boodas gammachuutu itti aanee dhufa halkanitti aanee kan dhufu bar halkan biraatii miti boo'ichatti aanee qoflaa turufuuf jiraata abshiir akka namni si qeequ hin sodaatin ati garuu nama qeequrraa of qusadhu akkaaf jiraadhu dhugaan nama jaaladhu jaalalli liqii miti waan ta'eef namoonni nan jaalatan jettee naman jibbin waan siif gale qofa hojjedhu lafa tana irratti namni kasi jibbuu fi kasi jaalatus wallaalaani namni hedduu waan si jaalateef kabiraatis dhufee si jaalata hedduu waan si jibbeef si jibba yeroo mara nama si olii qofa laalin namoota si gajjiranis laali namoota sagalee dhabaniif sagalee ta'e namoota miidhamaniif falmi dhugaa dubbachuu keetiif wanni ati dhabdu yoo jiraate hiriyoota sobaa qofa hordoftoonni kee deeggartoota keetii miti beeke namoonni waan si deeggaran qofaaf karaa dhugarra jira jettee irratti hin ciccin waan irra jirtu deddeebi'ee of gamaggame namoonni arrasii biyyan kun guyyaa isaanii sirratti dabarsuu fi sitti dabbaramuuf ta'uu mala yeroo siif booyan jechoonni kee isaan boojii osoo hin taane fira isaanii kan du'e yaadatanii ta'uu danda'a waan ta'eef naaf booyan jettee haasawa kee daangaan dabarsin dhugaa jirtu immoo heddummina deeggartootaatiin hin madaalin sirritti of eeggadhu jecha namaa qaanfattee dhugaan dabsin safuu hawaasa keetiitii fi kabajaa amantiif qabdu sirritti jabeessi kabajamtee jiraachuudhaaf namoota biraatis kabajuun dirqama akka ta'e quba qabaadhu ijoollummaan lafa qotamte dargaggummaa yeroo facaatee fi dullumte ammoo yeroo waan facaafne itti hammannu akka ta'e jala murii hubadhu waan dulluma keessa hammate
facaafattu san dargaggummaa arraa tanaan facaasu irratti of eeggadhu. Namoota irra waa beektu barsiisi. Kasirra waa beekurraa baradhu. Beekumsi hanga ati qabdu kan namatti hin boontuu fi kan namoota hin qeexitu akka hin taane. Namni beekumsa isaatiin boonu nama uumaan beekne waluma qixa. Boroo akka sobanaan manne arraan tana dhugaa facaafadhu. Bakka beektutti barsiisaa ta'i, bakka hin beeknetti immoo barataa ta'i. Boroo ajajaa ta'uuf arraan tana ajajamaa ta'i, boroo tajaajilamuuf arraan tana tajaajili. Waan agartee hunda ni naasa'u hin jahin. Iccitii namni sirraa dhoofate jala deemteen qotin. Mee oduu tana dura dhageesseti iccitii namoota kan dhagayaa turte furmaata maal keessee beeyta? Faayidaan irraa argatte hoo maali? Hojii agartee hunda nin dalagan jahin, waan dhageesse hunda nin baradhan jahin. Leenci lama ari'u takka illee qabu jaa Oromoon. Waan hunda keessa jiraachuun qaba osoo jettu bakka silaa jiraachuu qabdurraa of hin dhabin. Yeroo hedduu namoonni bifa bareedaa qaban akka waan bareedina isaanii bakka bu'u waan itti fakkaatuuf beekumsaa fi amala gaarii irraa fagaatan. Nama hunda bareedina isaaniitiin waan booji'an itti fakkaata. Kanaaf boona fi tuffii heddummeessan. Ati garuu walitti dhufeenya bareedaadhaaf malee bifaa fi dhaabbata bareedaadhaaf dursan kennin. Bultii bareedduu malee dubartii bareedduu hawwin. Atis dhiira bareedduu dura bultii bareedduu barbaadi. Bifti gubbaa waan daqiiqaa keessatti diigamuu danda'udha. Bifa jireenyi jijjiiruu danda'uun hin sobamin. Jecha sin jaaladha jettee dubbattu akka galatatti hin lakkaa'in. Sin jaaladha wanni namaan jettuuf akka deebisanii si jaalanna sin ja'aniif hin ta'in. Namni waan tokko jaalate kan nagaya qabaachuu danda'u gaafa sababa tokko malee jaalate qofa akka ta'e quba qabaadhu. Jaalatamuu kan kee dhaga'uuf of hin rakkisin. Akkuma yeroo hunda jedhu barataa yoo jiraate barsiisaan bakka hunda jira. Yeroo mara barataa ta'uuf of qopheessi. Gaafa san wanni agarruu fi wanni dhageenyu hundi barsiisaa nuuf ta'a. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraan Inspire. Gorsi kun akka hedduu isin fayyadu abdiin qaba. Gorsa kana hiriyoota keessanii fi namoota jaalatan hundaaf qooda. Viidiyoo kana laayik godhuu hin dagatina. Viidiyoo haaraa fi yaada haaraa hanga walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Isinin jaaladha.